Nageenyi fararri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii YouTube chaanaalii jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu nagaa waaqayyo isinirraa jiraatu. Akkam jirtu? Nagaa keessanin nagaa fudhanni waaqayyoof haa ta'u. Isinillee nagaa fayyaa keessan akka taatan immoo abdii guddaa waaqayyo irraa qaba. Akkasumas eegamtanii isaa kana geessanii tole egaa har'a immoo viidiyoon qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoon qabadhee dhufes guyyaa kaleessaa viidiyoon hojjedhe irratti gaafii singaafadhe subscribe fi like commenti na godha jennaani okay rakkoo hin qabu subscribe like commenti akkasii goonu jaakeetti wal barsiisi naan jettan jechuudha. Kanaaf immoo anis tole isinumti bicha like fi subscribe mosanna godha malee isinin barsiisa jedhee tana yaade jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhumaan jaakiyantiin bilbila amma kallattii bilbilee fitan ollaan irra bayitii jedheeni tanaan sana booda hoggaan ollaan irra bahe immoo viidiyoo bilbileen viidiyoodhaan isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf amma nan bilbilaa fi waan inni jedhu immoo wajjumaan ilaalla jechuudha. Kanaaf immoo isinitti argisiisa rakkoon qabu isinumti bichaan like comment share subscribe san gochuun irraaffatina malee rakkoon qaban isaas nutti argisiisa isiniin jedha. Kanaaf ammasitti nagaa nana turaadha isaafan bilbila jechuudha. Wajjumaan haa turru waan inni jedhu immoo wajjumaan nageenya. Lubbuu koo namsee koon jedhaan qaama. Yoon jedheen malee akkaastu silaa. Hello. Wayye fikir. Akkamati. Jirta. Fayyaa keedha. Nagaa kooti galata rabbii. Lubbuu. Ati kobar lubbuu kiyya. Baay'ee kan si jaaladhu jechuudha. Namsi nagarii koo. Oo tokkittii koo si malee maalan qaba. Facebook irraa baay'een qabame. Jirtan jedhee ati nagaa keeti fayyaadha. Anuu jira kinoo. Lubbuu namsee waan siin jechuu barbaade. Tokkittii koo damma koo. Ati meesoo gidduu kiyya. Akkoo amma si jaaladhu beektaati garuu. Otoon sitti mee dhugaa madaalteeyyuu beektaa. Ani lugaa hojii madaamii jedhiiti jaalala kee jedhiiti walan madaalchisa sirriitti jechuudha. Ati garuu mee maalidhaan madaaltee na beekta? Ani jira kinoo na yaadduu yaanoo si yaadeera baay'eesa. Innaa kanaaf har'a immoo waa tokko si gaafadha. Ollaan irraayyuu baddeer taatis. Kanaaf kaleessa gadda jechuudha. YouTube banadheeni subscribe like comment share na godhaayi jedheen hiriyoota koo gaafadheen ture. Innaan isaanis maallaan jedhan seete jaakeetinii wal barsiisi subscribe si goona like share si goona laan jedhanii. Kanaaf namsee koo ani si duwwaatumti bichaan viidiyoo bilbileen iyyuu akka isaan si ilaalani ati immoo bakka gaasii arganii isaan iyyuu subscribe share like na godhu. Kanaaf iyyuu si bilbile lakkanu mul'adhu maarra koo qaba ikkoo waa biraa miti subscribe masan naaf haa godhan jedheen malee fikir xiqqoo garaan jabaattu beeka bar maarree maali yoo si argani Facebook irra jante moo isheen on jirtu achirraa karaa biraa jirti. Isheen ani YouTube irratti kanatti mul'attu malee Facebook irraa jante miti rakkoon qabun. Fikir ati kun nama jaalatamaa akka kee argeeyyuu hin beeku maaliif na didda? Maalaan himee subscribe dhuma san jechaaf malee waa biraaf miti. Boru taare ammasitti garuu subscribe comment like akka godhanii jettaare. Anshi damma koo akkoo baay'ee si jaaladha. Akkasuma hojii madaamillee akkuma keen jaaladha. Jaalalli hojii madaamitii fi jaalalli kee tokkodha. Uma garaagarummaan qabu. Baay'eetti malee. Hin badiin kasoo gidda koo. Anakko lubbuu dhuma koo oduun kutee sii kenne siin kennaati garuu lubbuu kee miti.
bututtuu kee namaaf hin kennitu. Maaliif garuu? Choo bakka erga viidiyoo na mul'ise jette. Maal abbo? Viidiyoo mul'adhu jette? Kan biraa janaa jirtaa jechuudha. Anuu messenger irraa, Facebook irraa, TikTok irraa, Imo irraa, WhatsApp irraa, Telegram irraa, Instagram irraa. An lubbuu too namsee too siin kennaa jedhee too natti dubbachaa oolu achirraa nama 99.5 jira jechuudha. Isaan keessaa mucaa kinoo hin gadda lubbuu too kutee sii kenna jedhe san jaaladha deemi. Kun nan jaaladha, isuman jaaladha. Lubbuu isaa kutee naa kenne inni. Anuu barnaan dogoggore. Bilbiluu fi bilbilaa. Hello. Oye. Oko. Nagaadhaati. Fayyaa keedha. Dhiifama beektaa hin gadda giseeti bilbiltuu sanii beektaa aniyyuu immoo hojii madaamii beektaa baay'ee natti baay'ate. Madaamin immoo yoo gisee na bira jirtu akkam bilbilan kaasne naan lolti. Sababa saniif jecha sirratti cufe dhiifama naa godhi amma lubbuu koo kuteen sii kenna naan jettee turte. Lubbuu kee kuttee naa kennu keetirra immoo beektaa YouTube koo subscribe akka naa godhaani viidiyoodhaan sii bilbileeni. Isaaniidhaan ati baqqaayii fiqirii kootii kun kinoo jedheen itti si argisiisa jedheeni lubbuu kee kuttee naa kennur. Viidiyoon siin bilbila achumaan baqqaa itti himta. Anumaa yoon barbaadu beektaa subscribe dhuma sana barbaade. Duraan amma nan qaba jaalallee tokko qaba ture. Facebook irraa janaa jira amma waggaa ishiin achirra na argite yuunajjeestii achirratti kara keessatiin bichaa dhoksaa naasaa malee ishii janaa jira. Ishii loona argite naan lolti naan jennaan irratti meeqa janajjante jennaan 10 janajjan awla guyyaatti jedhe. Anuun beeku kun anaaf gaafidha. Ati immoo narratti janajjantaaree lubbuu kee kutee sii kenna naan jetti. Bara namtillee akkasuma kutee siin kenna. Eshi nagaan ture. Innaa dhiifama naa godhaati jaakooti wala sin barsiisa jedheen ture garuu immoo kinoo akkana naan jedhe achirratti effirratti janajjane ishiin tasa yoon argiteeyyuu mooyyuu lolti ishiin tasa yoon argiteeyyuu janajjana waan an qabuuf fi shaggaa miti jedhee dide jechuudha. Kanaafuu homaa gochuu hin dandeenye mucaan lubbuu koo kutee sii kenna naan jedhe sun immoo amma mana hin jiru giseen galgala galee viidiyoo sii bilbileen na argisiistaa naan jedhe achumaan immoo lubbuu isaas kutee naa kenna. Ammasitti immoo isin subscribe sannaa godhaan ishiidhuma sin kadhadha waan biraa sin hin kadhanne. Kanaafuu immoo rakkoon qabu sin hin barsiisa jechuudha. Mucaan lubbuu isaa ta'uu kutee naa kenna waan ta'eef jechuudha. Isinumtisuma sannaa godhaa. Innaa kanas sin jedhaa nagaadhaan naa turaadhaa viidiyoo hanga dhumaatitti daawwadhaadhaa. Ciao bye bye.